Bilbilli keenya yoo nu jalaa xallafame yookiin haakiin duraatee karaa salphaa akkamittiin akkaataatti adda baasnu isinitti agarsiisa. Koodii asirratti argaa jirtan kana bakka bilbila barreessinu irratti akka kiipaadii isaa irratti akka ni barreessina. Mallattoo urjii, mallattoo riqichaa, lama tokko mallattoo riqichaa irra ni barreessina. Sanii booda ni bilbilaa jechuudha. Siimii cheekii gochuu barbaanne yookiin bilbilli keenya xallafameera jennee kan nu yaadnu irratti bilbilaa jechuudha. Sanii booda haala kanaan adda baasuu dandeenya. Call forwarding jedhee haala kanaan gadi tarreessaa jechuudha. Kana jechuunis voice, data, fax, SMS kan kana fakkaatanii not forward jechuun ni xallafamne yookiin haakiin taane ammaaf not forwarding dha jechuudha. Yoo nu jalaa basaasameera yookiin xallafameera ta'e immoo akkamittiin akkaataatti irraa kaasuu dandeenyu isinitti agarsiisa. Mallattoo riqichaa yeroo 2:21 mallattoo riqichaa sanii booda ni bilbilaa jechuudha. Haala kanaan call forwarding ratio successful jedha. Haala kanaan irraa kaasuu dandeenya jechuudha yoo nu jalaa xallafameera ta'e. Odeeffannoo dabalataatiif follow gochuu hin dagatinaa.